ስሚኝማ የበደለሽን ሰው እንዳትቀየሚ የገፉሽ ቀን ስለምትታከሚ ሲወራብሽ አትደንግጪ ያወሩትን በመሆን ስለምትበልጪ እሷ ብለው ቢወረውሩብሽ ድንጋይ የህይወትሽን ቅላይ ሰብሩትም የራሳቸው ጉዳይ ለበደለሽ ሳይሆን ለአምላክሽ አልቅሺ ወየውልሽ በሰው አፍ ሳይሆን በእርሱ ቃል ስለምትፈወሺ ቀንሺ ሰው አታግበስብሺ አስተውሺ ዛሬ አቀፈሽ ነው ነገ የሚያንቅሺ ውድቀትሽ ነውና ድላቸው ቀና ብለሽ የስኬትን ኪኒን ጣል አርጊበት ከጽዋ ኩባያቸው ይደንግጡ ወትሮውን እስከ ንግስት በር ነው ደንገጥሮች የሚቆሙ የሐዘንን ተራራ ወየውልሽ እንዳትወጪ ያስለቀሱሽን ጸጉሮች ወዲያ ብለሽ ንጪ የከበበሽ ሁሉ ወዳጅሽ አይደለም Egaa akka carraa taanaan jechuudha gadi bahee ture meeshaa wayii namatti kennuuf garuu gizee deemu magaalaa goree jechuudha. Hijaaba akka na babbareedu tana bitadhee dhufee jiraachuma maashaallah kun odii qomaas godhaa walitti walirraa deema mika uffadhu kan hojii jechuudha maashaallah tabaarakallaa. Gaawonii kana hijaaba gurraachaa fi hijaaba goommanii wajjin qabaa ture garuu tanallee ilaalu gara lachuttu maash gooti soo fudhee jira qalammatallee biraawunii maashaallah tabaarakallaa jedha. Halluuni kiyya jalqabaa filannoon kiyya halluu uffata irratti ufu jalqabarra halluu gurraacha itti aanee biraawunii yookaan magaala yookaan bunni jechuudha. Tun immoo namarraa lootee hedduu namatti tolti. Naante uffata kanneen lamaan osoo yaadiin bitee waan biraa bituu deemee jechuudha. Eega bituu danda'e eega immoo keessa kiyya jaalate jedhee bitee yeroo baay'ee yeroo yuun argadhu gisee akkanaa ofii deemee onni jedhu tasa malee jechuudha. Hordoftoota kiyya asitti immoo chaappaa hidhiif jechuudha. Ani yeroo baay'ee normaalii ka bishaaniif fayyadama ka bifa qabu sa yeroo takka ta'e malee fayyadamu jechuun waan ho'i keenya cinqa jechuudha kun amma kanatti ilaalu wanni fakkaata malee halluun qabu maashaallah tabaarakallaa jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Zirziirtuu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi aan akkamii qulqullina sagaleetiif dhiifama. Bakkoo taa'ee sagalee irra isniidhaa jira fuulli kiyyanaa bookoo kii jechuun danda'ama rafaa ture garuu shiitii kana qaata orderiin irraa godhattee obboleettiin tiyya takka kennuumiif gaaf tokkollee namatti kennuuf eeguma fuudhee gadi hin bahe namni sun na hifatee dhiisee deeme jechuudha. Asumaa waa isinitti himuu barbaada orderii waan irraa godhattanii ammallee nadda walee jennaan wallaahi samuuna kana baay'ee deddeemaan jiru alhamdulillah hundumaa fudhu ayinaa gochuun dagatinaa isinii egaa ka'een booda dhiqadhee uffata kiyya uffadhee suma shiitii qabadhee bahaa jira. Gizee nama natti ergitanii nama obsa qabu nama tasgabbaaya isinii galaa miti maaliif yoo natti ergitan jechuudha yookaan itti jettanii shifeeritti yoo isin ergamu shifeeritti yoo isin erge rakkoo takka malee rakkoon shifeerii mootu maali nama eeguun illee akkuma namaa isaanii garuu laf jara gizee meeshaan asii ka'u isinitti ho'ime manna haaratti eeddanii bakka kamoo jiraattan meeshaa keessa fudhachuu dandeettanii yoo nama natti ergitan immootu nama tasgabbii qabuu fi nama obsaan na eegu natti erga sababiin nama manna haaraa dhaquuf manna haaraa lamatu jira manna haaraa Finfinnee Shaashamannee jedhu bakka takka manna haaraa Asallaa akkasumallee Roobee ka jedhu hin beektan isinu manna haaraa Asallaa san dhaquuf fakkeenyaaf amma daqiiqaa 20 30 natti fudhatuu danda'a jechuudha. Kana duraayyuu baajaajii manatti yaamee baajaajii naa dhuftu iyyuu daqiiqaa 20 natti fudhatuu danda'a yoo baajiin fakkeenyaaf baajiin inni dalagataa mitiire akka tasaa naannoo kiyya jiraate daqiiqaa 10 illee 5 natti dhufuu danda'a mana kiyya aspaaltii irra waan ta'eef jechuudha baay'ee dhiqishuma sigara keessaa seenama yommuu fagoo jiraate nama san eegee dirqama baajiin beekuun deemuu qaba waan ta'eef yeroo ammaa kana rabbi nu haa eegu isinillee baajii deemtan gizee deemtan nama beektaniin kontiraata fa'aa yoo ta'e nama beektanii osoo deemtanii bareedaadha akkasitti nama obsa qabu natti ergaa ammallee sila hadhallee osoo irraan fuudhin meeshaa kana wayi deebi'aane jedhee shakkee bahaa jira. Isinitti haasawuu kiyya wanta namni isinitti haasawuu fi gizee meeshaan irraa orderii godhattan nama natti ergitan san nama tasgabbii qabu nama obsa qabu namni tokko tokko amma natti dawwalte haaguman uffata uffadhee gisutti gizee 4-5 fa'a nama dawwalu jira nama amma deemaanii jiru kan itti kennuuf deemu kana osoo hin taane akkuma walii galattu namni tokko tokko jechuun akka waan barartillee itti hidhattu. Egaa hordoftoota kiyya ganama gizee abboon argitanii miti meeshaa sanii mannaara Asallaatti nama kennee deebi'ee dhufee jira bakka xiqqoo takka aaree ture ani waarii fuulli kiyya gurraacha na deebi'e oomishan jechuudha garuu oomishan irraa badaa achitti dafee irraa fudhatu dideenyaan baay'ee aaree achumarraan magaalaa goree waa bituu barbaade jechuudha garuu waan deemsan dhiise waan biraa bitadhee dhufe isinitti agarsiisa namoonni hijaaba naaf gaafatan keessattuu jechuudha kun mul'ataan ni gurraachata garuu haa ta'u akkanuma laala
shiitiif shaarbii isin yoon irraa bittan kan keessa kennu kuni amma inni kun qarshii 50 kan irra diqqoo kaf jedhu immoo qarshii 100 mallee jira 200 mallee jira jechuudha. Maal isin jechuu barbaade jedhamu shiitii lamnarraa bitee hojjette tokkoffaa akka makiinaa kashiitii addatti hisaabni shiitii addatti wanni biraan sirraa hin barbaadu hin jiru shiitii nagri biroo isinirraa bitte koomishinii sirraa hin barbaadu hisaaba shiitii sanii fi hisaaba anasii makiinaan baajaajii qabadhee gara manna haaraa ittiin deemuu fi kanallee hisaaba keessa gochuun barbaachisa jechuudha. Maaliif hin jabeettu kanadha osoo hin beeku waan biraa bitu deeme waan biraa bitadhee dhufe jechuudha. Hijaaba qarshii 4,000 bite waan isaan keessa kaa'anii na kennan waan tan keessa kaa'anii na kennan jechuudha. Kana kan qabadhee deemanii eegasii kana bira 50 bite garuu 4,000 irraa bitanii 4,000 irraa bite silaa diqqaatullee waan qabannaa qabu waan akkanaati naa kennuu qaban ture jechuudha. Turaan bira 50 yoo taate bira 50 sanii yoo bitan 50 malee yoo makkafaafee irraa fuutanii fuudhisu 50 gadi jechuudha. Yoo diqqaate hin beeku sanaan lawaalami garuu mootu 50 ga'u gisee bakka baay'inaatti fuudhan jechuudha. Warri waan nama gurguru kun osoo waan akkana kana qopheessanii bareedaadha. Waan barbaadde bittee yoo ati kaate yookaan gaazexaan baranii si kenni waan akkana si kennan qabatanii deemu namatti hin tolu jechuudha. Dhugaa faayidaa feestaalii amma argine hundi keessan warra bitan jirtan warra biyya keessa jirtan jechuudha. Bakkuma mara waan ta'eef faayidaa waan tokko dhaban beekan hagam akka nama fayyaduu fi hagam akka nama miidhu feestaalii waa hedduu fayyadee ture garuu ammaaf hanuma kan isin jechuu barbaadee ta'uu biraan as keessa jiru waan nyaatamu yeroo dagaluun dirqama miti. Inni biraa immoo hijaaba isinitti agarsiisa. Hijaaba qarshii 4,000 kamiin akka ta'e hijaaba akkanaati immoo kan biraati immoo kan uffatu kun qarshii 500 lumuuxiin kun jechuudha. Garuu hijaabni qarshii 3,000 akka jiru beektan akka 4,000 jiraatu danda'a. Kana jechuun walumaa galatti jechuun miti akka 800 illee akka 500 illee akka 550 illee hin jira jechuudha. Walumaa galattu namoonni hijaaba baay'ee barbaanna jettan yoo kanaan barbaaddan gatiin isaa baay'ee akka lumuuxiin kun aynaa qaba. Kanumaan ta'ee sadaaf ni dabala haga qarshii dhumarratti qarshii 300 hin gurguraa ture qarshii 600 torba ta'uu oolu 500 illee jedhama akka bakkaatti sadaaf hin jechuudha. Kanuma ta'ee yaa wanni isaatu garaagaraa gisee dhufullee garaagaraa lumuuxiiwwan kunniinuu tokkoffaa fi lammaffaa qabaa shifoonii maanuu jechuudha. Ka 500tti jira ka 600tti jira ka 300tti jira. Akkan isin jaa kamiin barbaaddan anama akkamitti isinitti agarsiisa. Amma wala kanaan maranii ka'e kanaan maree inni kanaan naa kennee danda'u kanaan natti kennee anatu giddiin kabiraa keessa kaa'e jenna kana keessa gad kaa'etu illee waanuma waan akka dhiqishoo wayiiti keessa baaziliiniin wayiin jirti. Hijaaba isinitti agarsiisa qarshii 4,000 bite jechuudha. Namoonni hijaaba na gaafattan isiniif fichisuu danda'a garuu kamiin akka barbaadan isintu naa himaa jechuudha. Hin dukkanaa akka dukkanaa jiru beekaa garuu walumaanna waan callee qabu kana baay'een jaaladhu garuu amma hijaabni jiru hundi callee qaba jechuudha. Hijaabaa fi kopheen jiru kopheen lumuutti muraasatu jira. Amma kophee gisee bitatu yaaddan adaamaa keessan garuu hin ajaa'iba bakka hunda kophee bilicicii qabu jira jechuudha. Wanni callee itti godhan kana qofa jira. Muraasni jira lumuuttiin garuu kopheen bareedu sila jedhamtee gisimooti hundoonni qabdi bilicicii qabdi yookaan farxii qabdi jechuudha. Hijaabni illee akkasuma duraan hin fayyadamu iyyuu garuu amma yaa fayyadamaa jira. Wanni waan dhabeef jecha kana bituuf yaadne ani waan biraa bituu deeme garuu kabitee dhufe kabiraati jechuudha. Waan bunni sirri jaaladha hedduu jaaladha isii tana baay'ee akka jaaladhe hin laaftullee namarraa hin lootu osoo hin barbaadin jechuudha. Gizee baay'ee uffata gizee bitu osoo hin barbaadin bita tasa jechuudha. Tasa waan na bareedu argitaan ni bita. Maashaallah tabarakallah. Bunni waan jaaladhuuf bite kana irratti illee dabalata carqii. Kaloo yoo miti carqii wayiiti akka carqiitii ija jechuun wanni ka ta'e miti sirriitti lumuutti ka ta'e miti akka ija qaba haa ta'u halluu isaa waan jaaladheef fudhadhee jira. Inni lammaffaa immoo ka ofirraa qabu kana hojii olaalu maash godha. Kana hojii maashii gurraacha illee go'uu danda'a kun gurraacha as keessa jira. Kireemii kana illee go'uu danda'a kireemii jaaladhu gurraacha sirri jaaladha goommanee ni qaba jechuudha. Garuu kan argee jennaan kun illee maash godha. Halluu lamaan waan ofirraa qabu jechuudha. Kun agartanii halluu akka adii kanas kunitti dhiyaata kaawwanitti immoo kunitti dhiyaata waan ta'eef kanatti fudhee kana uffadhee sitti agarsiisa sagalee walirrattidha. Egaa hordoftoota kiyyaa jedhumaan namni natti dhufe jechuudha. Kunuu hijaaba lamaan kanneen qarshii
tokko qarshii ka bilachilichi qabu kana qarshii 2,000 bitee ka asaanu kana immoo qarshii 1,900 bitee yaa 2,200 jedha walitti isaa lamaan isaa qarshii 4,000 jechuudha. Kana jechuun kana sulle jira gartanii maachi ta'ee jira maashaallah tabarakallah dirqama walitti hodhamuun qabu jechuudha. Aga tokko maachi godhaa kunoo bifa lama waan ofirraa qabuuf hijaabni kiyyallee darbanna gaawonni kiyyallee ayinaa lama bakka natti toltee naannoo bitee diqqoo saasaa jetti natti fakkaate hijaaba kaa dirqama wanni yeroo baay'ee jijjiiraa fayyadamoo jiraadha hijaaba dirqamalleedha hijaabni jechuudha. Jijjiiraa fayyadamuun dirqama akka hijaabaa waa hedduu yeroo baay'ee bittu jechuu barbaadeeti yoo gabbaan hijaabni kenna bareedina keenya isin jaalladhu kiyya maashaallah tabarakallah sun kana fakkaata waan bunni hin jaalladhu isin jeeti jira. Carqiin tun immoo diqolleen bal'atti akka darbatanii uffatanitti taate baay'inaan halluu irsaas jira ture bakka fuudhesanii gurraachilleen jira garuu an bunni barbaade bunni fuudhee baay'ee akka jaalladha. So ammaan tan akka hijaabatitti illee ajjabatuu dandeettanii diqqoon ilaafa buukii waan baasu fakkaata fuuldura garuu hin beeku carqii akkasii fakkaata. Haa ta'uutii hundumaaf akkana fakkaata hordoftoota kiyya namoonni hijaaba nagaa battanii gatii madaalawaadhaanii ka gatiin gadi qannasullee fayyadamuu dandeettanii shifooniin ka biyya keessattiif ka biyya laqqaba. Hijaabni kunniin immoo 1,800 irraa kaasee ni jira. Gita jalqabaa jechuudhaan kan biteen isinitti hime malee 1,800 illee jira 1,500 illee jira kan nama ofii bite isinitti hime nama gatii kanaan jechuudha sun filannoo keessanii. Egaa kan isin jaalladhutti kan namoonni shiitaaf shaarbii babbareeda barbaadan biratti maatii keessanii ayyaanaaf orderii goosachuu dandeettanii biyya feetan illee jiraattan shifeeriin isinii erga isinin jedhee isinitti hime jira jechuudha. Tanaan dura yoo barbaadan hodhisiisee yoo barbaadan akkasumatti haadhaaf abbaa keessaniifis haadha keessanii keessattuu namoonni darbannoo irraa jalatti ulfakkaataa darbannoo salaataaf illee ta'uu babal'aa wal barbaadan biratti ni argattan. Egaa meeshaan dhaabbatee dhufe kana fakkaata asitti immoo wanni chaapstingiin tun hedduu kana ajaa'ibdee qarshii 350 bitasa halluun isii hedduu natti tolti garuu yeroo baay'ee chaapstingii halluu qabu hin fayyadamu. Mi'a amma kana cheeggoodha halluu qabu hin jaalladhu waaw maashaallah yeroo baay'ee ka bishaanii fayyadama ka sirriitti halluu qabu sanii baay'ee kana canna gisee takka ta'e malee baaziliin immoo 300 bitesa. Meeshaa gatii tana qarshii 5,000 gara qarshii 5,000 baasa jechuudha. Hijaaba lamaaf baaziliinii takkittiif chaapstingii tana jechuudha. Akka isin jaallattoota kiyyaa hedduu takka isin jaalladha hedduu takka isin kabajaa filiis namni meeshaa nabraa qabdan nabraa akka fudhattanii jechuudha. Ani baay'ina keessa amma dagadhe yoo uffata nabraa qabdan fa'aa filiis nirraa fudhaa. Viidiyoon keekaa kanumaan raawwateeti jira. Haga viidiyoo biraatiin olitti deechaa nutti. Egaa halkan geerii keessa naa bulaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa laayik gochuu hin dagatinaa baay'ee.